Deebiin eegasii deebi'ee rakkoon qabu nama baay'eetu jira waan ta'eef isaan ol galcha. Galuudhaaf eessa dhukkuna barbaachisa imbaasiidhumaan deemaa imbaasii eeggaatu. Paaspoortii yoo harkaa qabaatte imbaasii deemuus hin barbaachisu garuu yoo paaspoortii hin qabaanne imbaasii deemuutu barbaachisa. Paaspoortiin qabu garuu biyya galee baafadhee addeebi'uu hin danda'a amma. Laazim imbaasii deemu. Okay, diini kun nan kaffaan kun numee 11ffaa galuun barbaadan. Kuma rakkoon qabu. Imbaasii jira rakkoon qabu. Ayyee galatoon kan magaalaadhaaf biyya gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan turun pacara. Masyaallah boleh sejazakallah khair nagalchu kan keetiif baay'ee guddaa galatoomi. Wanti gaafii natti ta'e jechuudha. Paaspoortiin kiyya haarawaa waggaa lama reefuu fixa jechuudha. Waggaa sadiitu irratti hafee koppii waa takka hin qabu. Dhiira warra wanti ni fida warra iqaamaa mataa ofiitiin dhufuu barbaadan garuu dalagaa hin galchuan. Iqaamaa ofiitiin dhufanii iqaamaa sharikaa waggaa lamaatiin dhufanii biizinasa mataa ofii dalagachuu akkasuma ragaa barnootaa warra qabu warra fakkeenyaaf naggaaddee warra akkasii yoo ta'e inni dalagaaf iqaamaa achiin alatti nama kaawwan hin fidu. Miti be paaspoortii maayyuu qabu ani jechuun hin badeedha. Laa komantiidhaa godha asii dubbisaa jiraan. Itti fuuf gaafii kee. Okay. Ani udah biyya dhufe waggaa lama waggaa sadaffaa reebsee paaspoortiin kiyya haarawaa jechuudha. Ji'a 8 biraa badee kooppii waa takka hin qabu. Eeshi. Argachuun danda'ama deemee kaffaltii malee argachuu dandeessaa naan jala namni baay'ee. Imbaasii dhaqxeemu. Imbaasii yoo jechuun onlaayina laallattee dura gadi lakkifame moo gadi lakkifamne? Maqaan kiyya keessa hin jiru ka feesbuukaa san keessa sogee dhabee. Abudanii. Okay, ka feesbuukaa san keessa sottee gadhabdee akkamitti imbaasii dhaqxaree mumkin paaspoortiin kee yookaan warra biiroo biratti hafaa yookaan immoo warra jalqaba kafiila keetii san biratti hafaa. Kanaaf akkamitti argachuu danda'arree? Inni gabaabaa mee ati jechuun warra biiroo beektaa ka biraa badde warra biiroo si galche. Hin beeku ani hin fakkiisaan jira yoo san sukkii. Okay, koppii qabdaa? Hin qabu wanti moo wata kayyuu hin qabdu? Gara imbaasii deemi bakkaati. Imbaasii abdabee deemiti waan jiru wata kan qabu akkana jedhiini jarri paaspoortii sii baasuu danda'ani paaspoortii addi sii baafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam obboleessa koo fayyaadha? Nagaadha jirtu. Alhamdulillah. Inni siin jedhuu barbaade paaspoortii asaadafadheera garuu hin fudhanne. Yaani waan paaspoortii kana dhufnaan dhaqee fudhadhee jedhee waraqata adii na baasfachuu na barbaachifata biyya galuudha. Paaspoortii yoo fudhattee mootummaa waraqaa guyyaa 14 isinii kenna dubbataa jira guyyaa irraallee ammallee mootummaa waraqaa guyyaa 14 kenna guyyaa 14 waraqaa mootummaa kennu kana qabattanii tikeettii keessan murattanii gara biyya keessanii deemtan. Okay, sabe kayo ambassador waraqata baasuu barbaachisa paaspoortii makkoo sanaan nan gala jedhee paaspoortii kee qofa fudhattee mi'uutii qabadhaa jara na warri seentan. Waraqaa san qofa paaspoortii kee qabattee taayippingi seentarii deemtee xabi'aa godhatta. Achiin booda waraqaa san achii fudhattee tikeettii muratta malee imbaasii waraqaa wanni barbaachisu jirtu. Okay, inshallah jazakumullah Mataan maaltu na dhukkuba biiroo iyyuu oole kana uummata kana caalu waliin haasa'a. Ayyee itti fufaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee yaa. Aloo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ani udah Sagaleen kun dhaga'ama. ishee aku dhageessan Gadi fedha. buusaa qoosiisa. Ayyee muraa isiisu. Ayyee itti fufi bareeddu. Gaafiin koo abiraatii illee miti. Ani warra wantichi waraqaan guyyaa kudhaaf jedhamu kuni warra asitti hojjechiifachuudhaaf jedhee yaada qabu isin barbaachisaa jechuudha kan biraa tokkoffaan. San boru laalla jenne irra tarree boru laalla boru adda baasna san. Boru anu fi kiyyaa deemuu edha. Boru fi kiyyaa deemee nama qabee deemuu edha. Boru waan jedhaniin inshallah tiktookii makanarra na hordofaa fooloo godhaati isinii hima. Inni kan biraa immoo dhiifamaa wajjinali madaamiin jechuun madaamiin bira jedhu kanatu si kan hojjechiisaa jettee garuu ani wanti na barbaachisu akkamii deemtee waraqata fiddaa midhaan sirreeffattee kaanaan iyyuu deemee si hojjechiisaa jetti. Haala kamii inni kaan biirootti deebitu malee hin danda'amu jedha. Ani bara tiktookiin kun muhaakamaa ta'e bara bakka muhaakamaa jechuun murtee abbaa murtee asirra guutuudha maashaallah alee. Wanni akkas jedhamu hin jiru waraqaa kee fixadhuti madaamii ta'e kennadhu si yaada laytu. Waraqaa eessan deema garuu bakka irraa badeen deemu. Eessaa badde? An bakka irraa badeen beeku garuu immoo narka jira hawwiyaan isinitti fudhadhee bahe jechuudha. Badaan beeku irraa naannoo raaskeemaadha jechuu malee. Achirratti koodiin argama. Jira maqaan kafiilaatii fi koodiin kan kee achirra jira. Koodii sanii bakka atirraa badde ni beekama. Taayipingi seentarii dhaqite achirraa ID sanitti kenniti. Bakka badee jiru kanatti xaba'aa naa godhaa jedhin jarri xaba'aa sii godhani. Sanuma goonaa yaani miseejii dhufamuu haala kamiin achumatti waraqata namaa kennu. Waraqaa sii ergan. PDF dha WhatsApp irra sii erga yookaan immoo print godhanii achuma sii baasa. Waraqaa muhaakamaan sii heeyyame wannaan immigireeshiniin bakka atirraa badde si eeyyame si wanna jedhan si piriinti godhattee baafattee harka qabattee deemte. Okay, pooloon adeebisme keessaan naaf sirreessa daraara. Wanta tokko illee hin beeku beektaa si gabba'ee illee nama tokko hin beeku waan ta'eedha xiqqoon rakkisa inshaallah. Abshiir inshaallah sin gargaara. Anan ijoollee akkana kana gargaaruu barbaada laal ijoollee wanni jechuun hin jiraami. Wallahi dhugumatti onnee kiyyarraa ijoolleen an gargaaruu barbaadu ijoollee wata akka hin beeyne ijoollee seera biyya kanaa hin beeyne ijoollee akkaataan harkaa bade ijoollee akkanaa kana baay'ee yoo gargaare keessi kiyyallee dasna jedha. Ayyee timu zeedi. Kala siifan barreessa gaashaa laalii. Ayyee naa barreessi. Lakkoofsa keenyaa eebbisuudha. Lubbuu gaafii xiqqoo wayiin qabamee naa deebisi. Zeedi si dursaa qo'e ka ammuma dhuftee jechuun xiqqoo nama si duraa qo'e sabar.